mitille haya hani hasoni agodamu boletitiya aye Dume mo dubin e gala mere. Shekama aye mal jettan lafedantiya mal jettan kerroten saba kenna lammi kenna hawasa kenna diga kenna oromo galan an oromo kamna kinno namni kenna oromo baay'ee jira jenne abdii guddaa isinirraa qabna qeerroo biyyaati nama gana ammootiin bakka hedduu waliin ba'uu ennaa diin keessatti illee wal jabeessina sabummaa keessatti illee wal jabeessina sabummaa keessatti illee wal jabeessina oromoo qulqulluu barbaada Keessa galcharee namni guute. anin baya oromoo forjiitii miti qulqulluu barbaada galtu Oromiyaa ta'ettu sana. Me gadi bu'in galcharee. Tayi gadi bu'in galcharee. Nama baay'ee dha galchee dabarin fudhatu dide. Waa takkatti jedhee Wata kan jadi. Wata kan jadi. maal jettan Sheekh Kamaaliin namani na Sheekh Kamaaliin abbaa qabaa akka ilaalee argutti. argee jiraan Sheekh Kamaaliin amanuu irra birrii ammalleetiin isaa amanuu irra birrii lafatti gate amana birrii lafatti gateetti deebi'ee fudhadha Sheekh Kamaaliin amanuu irra nama booda birrii lafatti gate amana. No, Sheikh Kamal lakka miskina. Tuga masini injere lakka inni nama miskin. Inni bidise keessa argee jira intala tara gaggaimaa jedhaan intala akkaawuntii fudhataa jirtu maa karatti qabee tara gaggai jedhaan maa tara gaggai jedhaan inni akka jiraanii jiru. Laafusa suuta qabadde dhaaraan mana. Wiiliin galchee goy. Barani keessanis naa dubbiftuu barbaade keessanaa isin dubbiftuu barbaade ati. ayyee Sheekh Kamaalooki ya lafeeti ya bullooki ya nuti soddaadha uguruu waliin geessinu wayita namni isinitti duule sanuu isinitti hin duulle Sheekh Kamaaloon kenna dogongoree afaanumaa baate malee keessi isaa akkasii miti jenneetiniin nama hedduu ammoo dubbannee jirra akkasuma rabbi isin haa godhu ammallee inshaallah soddaadha waliin jirra bakka tokko waliin jirra dii waliin qabna saballee waliin sabummaallee rabbi tokko nu godhe inshaallah rabbiin umriin haa kaa'u isinillee haa kaa'u teessanillee dagatina achumaan galchaa taasifadha teessanillee dagatina liqeeffatanillee galcha teessanillee dagatina liqeeffatanillee galcha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sheikh Arobe mata iken sayyida. Hello. Sheikh Arobe. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Wo hindaga. Mabruk ya akhui. Mabruk alayk ya. Baga walargine rabbi umri si haa kaa'u. Masha Allah. Baka waan sargii keetii fi baajata muluu ka cufu ana. La ilaha illallah. Allahu akbar. Takbir jeda warre jala jitta takbir jeda. Allahu akbar. Guyyaa iida maal jettanii miti harrumatu iida. Aye. Kuno ana fuula leena laalladhu fuula leena hubadhu laal kuno ana sibira jira sargii kee ka dhumaa baajata kee narra kaadha. Kadir martuu fakkaata leencarabbii kadir martuu fakkaata. Leencarabbii. Aye. Abshir. Wanna fedhe naa fuudhu fardaan fuudhee makiinaan fuudhee iyyaaraan fuudhee zamana sareen caqasa zamana sareen zeebraa eeggattee deemtutti an fardaan fuudha. Zamanni taxawuree jira makiinaan. Wai Sheikh Arobe. Annana addunyaa kanarra namni akka keeffataa nu godhe hin jiru bar. Wallahi jiru namni tokko maal naan jedhe fataa nu goote Sheekh Arobe eessuma turte qaraani kolfee saaloonii marti naan qatee iqaabeetii ol tare naan jedhe kolfee iqaabeetii ol tare naan jedhe wallahi. Wallahi Sheikh Arobe ajiib wallahi ajiib. Akkanumatti fataa wal goonaa jedhe.
وانا فيتو جالا فتا والغونا جل tokkollee suudii kanarraa nadda walee badoo keessa re'ee suudiitii isa re'ee wayiitii isa sheeka qara aduun naan dhiitu viidiyoo keessan dhaga'ee aduun amma naa dhiyuu jammarte sheeka umrii rabbi sinaa kaa'u jedhe ganaa kaafeetu caala inshaallah rabbi umrii wal bira nu haa kaa'u. Taate wallah maashaallah. Ganaa jiraata. Taate manni. Ganaa nyaatta gana. Intalaan birrii wayii. Ganaadha inshaallah intalaan dhageetta kaatillee kun sargii anatu cufedha. Kun sargii intalaa sargii kun anatu cufa jedha. Kun meeshaa ana bita jedha. Kun karabatii ana bita jedha. Shallaltee ati finciliite birrii wayyoo galchi amma tafi birrii wayyoo. Birrii wayyoo galchi. Akaantiin kilo barreessee jira. Gaafa isii fuutan ammoo laal gaafa isiif isin wal geettan ay dhuftan laal. Bakka kana dhuftan iddoo kana isin bashannansiisa laal. Agartee? Inshallah wallahi yani katama oliga dindete mubeita masjida Hamza rao ke kilometri ki awrari sirobe keessa yuba endemu magala waan isin turtu kuban qabdu magala gurguddo kanen soda dhakkatisa baadama kanen soda dayu keessattu adaman fa barende isfaltin afa masjida bakkata jani wallahi salfadda magala sandaku in salfadda yo magala gurguddo inshallah rabbi wal biran wa adabu wanni السلام عليكم. إثيوبيا مجلسة يوم وعليكم السلام مقالة أنجر بيانجر. جنرال أني كيوتنا يفيم فودو فدا تجارة قرون دندو. خليفة. كيوتنا يفيم فودو فدا تجارة قرون دندو. خليفة. كيوتنا ما مالنا كيوتنا يوتنا ناس كبري برافياتي. كبري كنادي كيوتنا كيوتنا ناخنا. Tham angku bangka pula. Abo general, mucio beredu terana tu buda mucio terana nanje. Ela rasa sadui deta. Bilal. Ila namti chetana bira taran jiru chagasa kun namti chetana bira taran jiru inzil jari she kamala take inzil jari na take inzil jari No. Shekaro be anjeren dagai anjerenal ajaja oranati edan uma ittibop basadis sanarati zakan rasa saduge bul Khalifa. wala rabbi tu chala su duai terga alkal leili bira taru leili tilabata wala rabbi tu chala ila namti chikuba wala rabbi tu chala Sheikh waraana rabbiina tirargi mucii otanaa miti tabiraatu siifin kannaati amma ani si wajjin haasa'u carraa argachuu beekuun madaa anta bumatolchu fi waraana rabbiina tirargini miliki akkasii miliki malee nyaatamte miliki taap godha namni kuma ani miliki akkas kanaan duraan taphaan turfe waraana rabbiin danda'u charger illee rajala dhumata akkam godhu mana jiru haasa'uu barbaada har'a guyyaan guyyaa gammachuuti guyyaa walimaa baandira alaabaa oromoo fannifadhee deemu guyyaa gammachuu kan alaabaa oromoo No. Nurraa hidhamta abbaa kiyya akka nurraa hidhamtu hin barbaannu nurraa hin hidhamin hidhaa barbaadda adabadhu guyyaa kee uma biriin bareechis. Ani yaada takka qaba. Yaadni ani qabu kun dhumaatee hin baane dubbadha. Warri maaguruu kun hojjetanillee galatooma. Warri gaafa jedha keessanitti keessa seenaa waadaa seenitti jira waadaa sanillee ni ergaa fi gara keessatti ni dubbanna bilbila keessa naa erga. Bilal Ustaz Sheikh Haroon jara naan hin jira saayizii suufa keetii naa inni amma jarman irraa amma sii galcha saayizii suufa keetii dhaloota kana rukutuu geettee jaran saayizii suufa kiyyaa namumatu bitee amma kiyya isinitti cammaan kiyya ammoo cammaan ijoolleen daa'imaa Bilal baasiin adeemi ijoollee daa'imaa cammaan ijoollee daa'imaa
Saayizii kee hundanatti miti. Maal hin jirtani bayaa deebi'a malee mul'atu mul'atu malee jirtu. laa ilaaha illallah Eeban yaalaa dhumataa jira. Hello. Taabtaabii jabeessa. Taabtaabii jabeessa. Taabtaabii. Amma ergadhaa Taabtaabii jabeessa. Warri Maal sheekaa godha roobee chaarjara maal jaallattoota. dhumataa jira nama kuma tokkoo fayyuu illee dhiisan. Green yoon. Mee bu'aa chaarjara itti godhaa jira. Sheeka roobe. Itti godhadha. Itti godhadha sheekaa roobee har'a bahuun hin jirudha. Afran shari'aan jette san itti kunnee baanaa yoo barbaachisaa ta'e. Manni kan kee aboo rikoordii cabse Bilaal. Thank you for.